Maali maal lugaa fattu kaadhaniituma nu dabaddabanii achumarraa nu qataqqataniituma harka duubatti hidhanii nu qajeelchan. mootummaan paartii bilxiginnaa kasaaraa lola waboo waliin gaggeessaa jiru keessatti isa mudate irra ga'eef haaloo ba'uudhaaf jecha ilmaan Oromoo nagaa gara jabinaan ajjeesuu itti fufeetiin jira. Ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa caamsa 7 bara 2022 kennamedha. Tibba Dr. Abiyyi Ahmad aangoo qabatee uummata Oromoo akka lammata deebi'ee dandamatee hin kaanetti cabsuudhaaf karoorfate irraa eegalee manni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa waraana hamaa addaan hin cinne keessatti gaaga'umsa suukanneessaa argaatiin jira. Kanaanis namoonni hedduun lubbuu isaanii dhabaniitiin jiru. Qabeenyi barbadaa'eetiin jira. Waraanni yeroo dhihoo labsamee adeemsifamaa jiru qabiyyeen isaa hamaa fi baay'ee gadi fagoo yommuu ta'u, imaammata lafa babal'ifannaa fi lafa Oromoo humnaan harkatti galfachuu irratti fuulleffata. Waraana humnoonni murni paartii bilxiginnaa hidhachiisee bobbaasee loltoonni Eritiriyaa, milishaa Amaaraa fi gareen shororkeessaan faannoo jedhee of waamu waliin ta'uudhaan qindeessan kanaanis ilmaan Oromoo nagaan haala suukanneessaadhaan ajjeefamaatiin jiru. Kanaan wal qabatee ajjeechaatiif badarbee ilmaan Oromoo nagaa irratti Walloo, Gindabarat, Horroo Guduruu, Gujii, Arsii Lixaatii fi Aambootti raawwatame ilaalchisee ibsa baafnee kan turre yommuu ta'u, ajjeechaan ilmaan Oromoo nagaa hidhannoo hin qabne irratti raawwatame kun baay'inaan erga lola waboo waliin gaggeessan irratti kisaaraan isaan mudate booda haaloo ba'uudhaaf kan raawwatame ta'uudha. Ammas ajjeechaa suukanneessaa fi haalaan nama gaddisiisu ilmaan Oromoo nagaa irratti godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo fi godina Shawaa Bahaa keessatti raawwatame dhageenyeetiin jirra. Odeeffannoo qabatamaan hawaasa naannoo irraa nu qaqqabe akka agarsiisutti gaafa dilbata caamsa takkaa fi wiixata caamsa 2 bara 2022 godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo keessaa namoonni 18 kanneen keessaa 3 ganda Jimjimeelaa 15 ammoo ganda Gooljee keessaa halkan raayyaa ittisa biyyaa fi milishootaan erga to'atamaniin booda guyyaa itti aanu ajjeefamaniitiin jiru. Reeffi namoota ajjeefamanii fuudhamee akka hin awwaalamneef kan dhoorkame yommuu ta'u, hanga ammaa ammoo boo'ii lolaa keessatti kan argamudha. Miseensonni maatii reeffa nama isaanii fudhachuudhaaf yaalan qabamanii hidhamaniitiin jiru. Ajjeechaan kunis ilmaan qondaala poolisii Kaasaa Rattaa jedhamu kan abbaan isaa guyyoota muraasa dura adda waraana Bussilloo dheeraatti waboo waliin taasifame irratti ajjeefameen raawwatame. Haaluma biraan kaleessa jechuun gaafa guyyaa caamsa 6 bara 2022 namoonni nagaan godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat Boollee keessatti namoonni nagaa hedduun kan ajjeefaman yommuu ta'u, ajjeechaan kunis haleellaa dirooniidhaan raawwatames kan of keessaa qabudha. Guyyaadhuma kana Aamboo ganda Goromsa Saaxoo keessatti loltuun mootummaa aangorra jiru bobbaasee ilmaan Oromoo nagaa ajjeeseetiin jira. Akkasumas Ona Matakkal keessattis ajjeechaan irra deddeebiidhaan ilmaan Oromoo nagaa irratti raawwatamaatiin jira. Ajjeechaan ilmaan Oromoo nagaa irratti raawwatamaa jiru kun saba Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan kan raawwatamu yommuu ta'u, ilmaan Oromoo lafa isaarraa dhabamsiisuu irratti kan fuulleffatee jirudha. Fakkeenyaaf Ona warra Jaarsoo keessatti gareen ajjeechaa akka raawwataniif murni aangorra jiru bobbaasee namni afaan Oromoo dubbatu kamiyyuu waboo waliin hariiroo waan qabuuf ajjeefamuu qabu jechuudhaan labsaatiin turan. Mootummaan paartii bilxiginnaa waraana hamaa qabiyyeen isaa haalaan bal'aa ta'e labsuudhaan uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa gama maraan laaffisuudhaaf ifaajaa kan jiru yommuu ta'u, kanaanis ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiranitti dabaluudhaan mana qabeenya horii fi midhaan Oromootis gubuudhaan barbadeessaatiin jiru. Uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisuudhaan daa'immanii fi maatii addaan gargar facaasaatiin jiru. Abaa'oon ajjeechaa suukanneessaa fi gara jabinaan ilmaan Oromoo nagaa irratti raawwatamaa jiru gadi jabeessee balaaleffachaa paartiin bilxiginnaa waraana labse kanas dhaabuudhaan humnoota hidhachiisee Oromiyaatti bobbaasee jiru hatattamaan Oromiyaa keessaa akka baasuu cimseeti hubachiisa. Paartiin bilxiginnaa kisaaraa lola waboo waliin gaggeessaa jiruuf isarra ga'eef haaloo ba'uudhaaf jecha ilmaan Oromoo nagaa gara jabinaan ajjeesuun rakkoo yeroo ammaa impaayera Itoophiyaa mudatee jiruuf fala ta'uu akka hin dandeenye ni dhaabna. Kana waan ta'eefis gareen amma aangoo qabatee jiru kun adeemsa amma irra jiru kanarraa of dhaabee rakkoo siyaasaa biyyattii mudatee jiruuf karaa nagaatiin furmaata barbaaduudhaaf akka hojjetu ammas irra deebinee gadi jajjabeessineeti himna. Lubbuu ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiranii fi qabeenya Oromoo barbadaa'aa jiruuf paartii bilxiginnaa kan Dr. Abiyyi Ahmadiin durfamutu itti gaafatama. Akkasumas humnoonni paartii bilxiginnaa tumsaa jiran kanneen akka humnoota naannoo Amaaraa, loltoota Eritiriyaa fi milishaan naannolee biroo ajjeechaa irra deddeebi'amee namoota nagaa fi manca'iinsa qabeenya Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf
itti gaafatamu. Uummanni Oromoo bal'aa fi ilmaan Oromoo biyya alaa jiraattan obboloota keessan humnoonni sirna mootummaa aangoo irra jiru lafa babal'ifachuudhaaf waraana bananiin miidhamaa jiraniif deeggarsa barbaachisaa akka gootan gamanumaan isiniif dhaamna. Dhumarrattis uummanni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa biyya keessaa fi biyya alaa jiraattan tokkummaadhaan waliin dhaabbachuudhaan harka wal qabattanii akka wal tumsitan mirga lubbuun jiraachuu keessaniif akka falmattanii fi irree tokkoon dhaabbattanii yeroo ulfaataa kana keessa akka wal dabarsitan isiniif dhaamna. Hawaasa idil addunyaati fi dhaabbileen mirga dhala namaa gocha hammeenya Oromoo irratti raawwatamaa jiru callisanii ilaalaa jiran ga'ee fi itti gaafatamummaa isaan irraa eegamu sirnaan bahuudhaan murni aangoo mootummaa Itoophiyaa qabatee jiru umrii aangoo isaa dheereffachuudhaaf gocha sarbiinsa mirga namoomaa lafa bal'ifannaa fi uummata nagaa irratti waraana labsuu yeroo ammaa itti fuulleffatee jiru akka dhaabuuf jecha dhiibbaa akka gootan ammas irra deddeebineeti isiniif dhaamna. Injifannoon kan uummata bal'aati. Adda bilisummaa Oromoo caamsa 7 bara 2022 Finfinnee. Oromoota Salaaletti rashanaman keessatti daa'imni umrii 12 fi manguddoon ganna 70 akka argaman namni tasaa haleellaa sana keessaa lubbuun hafe OMN itti hime. Namni Burruusee Lammaa Jaamuu akka nama rasaasaan rukutametti qiletti of darbeen lubbuun hafee jee jira. Burruuseen hordofaa amantaa Islaamaa waan ta'eef baatii Ramadaanaa soomanarra erga ture booda soomana nu biratti hiikta jechuudhaan obbo Abbabaan re'ee bitanii fi gammachuudhaan ayyaana dabarsuuf eegaa osoo jiranii caamsaa 3 bara 2021 halkan qixxee toora sa'a 8 wanti isaan hin eegin isaan mudachuu dubbata. Asumarraan dhufanii halkan keessaa naannoo sa'a 8tti nutti duudanii dabaddabumaan bakka rafnutti nutti eegalanii maali jedhani maali ennaanii maali maal gaafattu kaadhaniituma nu dabaddabanii achumarraan nu qataqqataniituma harka duubatti hidhanii nu qajeelchan. Asumarraan nu fudhatanii magaalaa Qacalleessaniin nu ba'anii irraa nu fuudhanii ba'anii nama 3 kan qabanii nu fuudhanii ba'anii sanis manuma isaatii qabanii hoggaa asii dhaqanii magaalaa aanaa warra jaarsoo kana aanuma keenya nu geessanii dhaqanii kaambitti nu dhaqanii hoggaadhaan immoo jarri tokkos achi keessa jiru. Homaa takka nu gaafanne gabuma keenya ibsuu keenyaatti keessa nu bulchanii halkan immoo kaayaa nu jedhanii ana kaatinaadhaan na hidhanii. Kaampicha keessatti daa'immanii fi dargaggoota manguddootaa fi namoota umriin adda addaarra jirantu ture. Namni martuu sababa qabameef akka hin beekin kan himu Buruseen namoota sana keessaa garuu namni siyaasaa tokkolleen hin turre ja'a. Hundi keenya ni hiikamna jennee yaadaa turre malee waa'ee ajjeefamuu namni yaadee hin jiru kan jedhu Buruseen. Haa ta'u malee wanti nurratti raawwatame faallaa yaada isaanii ta'ee argame. Halkan walakkaa bakka itti hidhamanii gad isaan baasuun harka isaanii duubatti hidhuun konkolaataatti isaan naqanii kallattii Goojjam geessurraan fudhatanii adeemani. Laga Alaantee jedhamu bira erga dhaqqabsiisanii boodas konkolaataarraa isaan buusuun allayyaarra isaan dhaabanii dhukaasa eegalani. Rasaasni diinaas lubbuu ol adeemaa fi qonnaan bultoota Oromoo galaafachuu eegalte. Burusee Lammaa namni akka seenaa himuuf lubbuun isaa hafte kun rasaasni utuu isa hin argatin akka nama rukutameetti allayyaatti of darbe. Kufaatii sanaan qaamoleensaa miidhamanii jiru. Miilli isaa cabee jira. Dugdi isaas citee jira. Haa ta'u malee rasaasaan dha'amuurra jiraatee seenaa himuu filate. Halkan tokkoo fi walakkaa obsee reeffa qomoo isaa hammatee buluuf dirqame. Qaamoleen nageenyaa akka hawaasni reeffa hin kaasne waan dhorkaniif reeffi allayyaa keessatti eegamaa bule. Buruseenis achuma bule. Erga haalli tasgabbaa'ee booda Buruseen garaan loo'ee bakka sanaa akka bade hima. Asumarraan bu'aa nu jedhanii warcaasanii jalaa gubbaa nu ciciibsa. Ciciisaan nu jedhanii achumarraan kaanti ciisee nu ciciisee achumarraan jara kaanitti ajjeesu jammarran ani sassalataman akka hidhamee jirutti ajallaa sana ufgatee ajallaa kan keessa guyyaa tokkichaa fi halkan tokkicha bulee achiitti raddee halkan tokkachaatti guyyaa tokkachaatti halkan immoo jalaa ciisatuma tokkachaatti rachaatuma dhufee uummatatti bahee gan uummatatti bahee kaasinaa sanarraa hiikanii midhaan na gammachiisanii amma reefu amma baay'ee na dhukkubaa jira. Deeggarsa uummataa fi hawaasa naannoo sanaatiinis fuuncaan harka isaarraas hiikame. Buruseen yeroo ammaa harka hawaasaa keessa jira. Hammeenyi daangaa maleessaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamu kun qaamolee mootummaatiin ta'e.
Qaamoleen mootummaa kun afaan Amaaraa akka dubbatan kan himu Buruseen namootni ajjeefaman namoota nagaa fi tuttuqaa siyaasaa hin qabne ta'uu jabeessee ibsa. Ajjechaa suukkanneessaan akka kanaa hedduun naannoo sanatti raawwatamaa akka jiru himuudhaan saamichi qabeenyaa fi reebichis guyyaa guyyaan raawwatamaa jedhe.